Egaan akkam jirtan hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti kan nuti waliin ilaallu paaswordii feesbuukii keenyaa yoo irraanfanne jechuudha. Yoo kan dagannu taate haala kamiin feesbuukii keenya paaswordii isaa itti godhannee sekireetii keenya akka nuuf eegu itti tajaajilamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Hanga dhumaatti nu duukaa tura. Viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatina, akkasumas sabiskiraayib gochuu hin dagatina isiniin jedha. Jalqaba irratti mallattoo tuqaa sadarran tuqaa gubbaa gara feesbuukii jiru sadan sanni tuqxu. Sana booda sitiin jala isin galcha. Egasii booda ol oofuudhaan bakka log out jedhu gara jalaa dhumaa irratti argama. Log out bakka jedhu kana ni tuqxu. Sana booda bakka yes jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Log out gootu jechuudha. Amma feesbuukii kana paaswordii isaa dagannee jirra waan ta'eef amma sitingii mataa gubbaa gara olii san jira jechuudha. Sitingii san ni tuqxu jechuudha. Al tokkoof sitingii erga tuqxanii booddee remove profile jedha. Profile kana asirraa remove godheedha jechuudha. Haqii odoo hin taane remove godhachuun ammoo balleessi jechuudha malee haqii miti jechuudha. Asirratti wanti isin gochuu qabdan paaswordii dagattanii waan jirtaniif forget paaswordii bakka jedhanii tuqxu. Sana booda ani fakkeenyaaf amma paaswordii dagadhee waan jiruuf lakkoofsa iddoo duwwaa kanatti galchaa jechuudha. Lakkoofsa paaswordii isaa dagadhisan iddoo duwwaa kanatti galchee find akkaawuntii bakka jedhu kana ni tuqaa jechuudha. Sana booda na fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo lakkoofsi kun qara hin banamin isiniif fiduu hin danda'u jechuudha. Qara waan banamiiniif paaswordii isaa waan beekuu hin dandeenyeef kanaaf kiriit godhii banii jedha jechuudha. Ani fakkeenyaaf karaa iimeelaatti deebi'a jechuudha. Fakkeenyaaf iimeelaan kana kunoo kana jedhee erga barreessee booddee iimeela kana find akkaawuntiidhaan jechuudha. Eegasii ofii isaatiin kun haala kanaan naa fidaa jechuudha. Nama paaswordii hin beeku waan ta'eef try another way jedha. Sila paaswordii beeku ta'e continue jedha waan ta'eef try another way erga jedheeni booda lakkoofsa kiyya irratti akka na ergu barbaada yookaan ammoo iimeela irratti akka na ergu waan barbaaduuf amma lakkoofsa irratti waan hin taaneef karaa iimeelaa irratti akka naaf ergu ni godha. San booda continue ni godha jechuudha. Sana booda iimeela irratti naaf ergaara waan ta'eef iimeela jala ni seenaa jechuudha. Appilikeeshina iimeela jala seenaa jechuudha. Fakkeenyaaf gmail jedheetiin barreessaa. Gmaila jala dhaqaa jechuudha. Iimeela kiyya jala dhaqee kunoo kana jechuudha. Isa kana refresh gadi godhaa jechuudha. Wanti addisiin naaf haa dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo nan eegaa jechuudha. Koodii kana naaf ergee jira jechuudha. Kunoo ammaan tana haala kanaan naaf ergee jira. Koppii gochuu ni danda'a jechuudha. Koppii godhee gara sirriitti pesti gochuuf fakkeenyaaf gadi qabaa jechuudha jalqaba irratti. Eegasii booda koppii bakka jedhu kana ni tuqaa. Feesbuukii jalatti deebi'a jechuudha. Garasiin feesbuukii jalatti erga deebi'ee gadi qabaa jechuudha. Bakka mallattoo itti barreessan kana gad tuqee pesti bakka jedhu ni tuqaa. Sana booda bakka continue jedhu ni tuqaa jechuudha. Haala kanaan bira taraa jechuudha. Bakka kana koodii irratti naaf ergee jira waan ta'eef sana booda haala kanaan erga dhufee create a new password jedha jechuudha. Amma paaswordii haarawaa uumachuu ni dandeenya. Paaswordii haarawaa galchee jira waan ta'eef paaswordii 6 wal duraa duubaan mallattoo wal keessa ni galchitu. Sana booda haala saniin isin dabarsa. Amma koodii akka isiniif ergu ni gootu. Fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya akka na ergu dheeraa kun fakkeenyaaf na ergee jira jechuudha. Lakkoofsa kiyya irratti koodii naaf ergeera. Koodii kana miseejii irra isiniif ergaa jechuudha. Lakkoofsa keessan irratti qara yoo ittiin banattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma koodii kana itti galchee continue godhee bira dabraa jechuudha. Fakkeenyaaf miseejii keessa seeneetiin itti barreeffadhaa jechuudha. Miseejii keessaa fakkeenyaaf 70 takka 80 72 jedha. Sana booda bakka continue jedhu kanan tuqaa jechuudha. Sirriidha. Kana booda continue bakka jedhu sanin tuqaa. Haala kanaan xumuree jira jechuudha. Feesbuukii kiyya haala kanaan deeffachuu danda'a. Paaswordii kiyya kana booda hin beekaa jechuudha. Kana booda continue dhaani xumureetiin jira jechuudha. Haala kanaan feesbuukii keessan paaswordii isaa create gootan yookaan itti banattanii feesbuukii keessan paaswordii keessan ittiin beekuu karaa ittiin dandeettan yookaan karaan paaswordii feesbuukii keessanii ittiin deeffattan karaa kanaa. Hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti nagaa waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.